Eessa dhuftan maqaan keessanii? Ani maqaan koo Gammachuu Takkisaan jedhama. Asuma Jimman jiraadha. Waaqayyo iddilatti maal isiniif godhe? Waaqayyo iddilatti sagalee asirraa bahee utuu inni kan dubbatin dura Waaqayyo asitti waan inni naa godhe gaafa guyyaa 23 ji'a lammaffaarra utuun kana naasayin dura gaafa 21dha guyyichi jimaataa waa'ee barumsa maastarsiitiif dorgomeen ture. Waajjira keenya carraan gaafa naaf ta'etu appilaayi ture. Isa booddee naannoo ji'a tokko wayii tureetu riizaaltiin isaa deebi'a. Gaafa guyyaa 21 ji'a lammaffaa irratti bilbilamee heed ofiisiidha Addis Ababaadha jechuudha. Kanaaf nama tokko duwwaadha waan jedhamu gurraan dhaga'e. Kanuma keessa booddee immoo maal kun akkamitti ta'a? Utuun si abdadhu dubbiin akkas ta'a hin jedha Waaqayyo. Dorgomtanii immoo turtan? Dorgomeen immoo ture. Utuun kanaan jiruun qidaamee oolee sanbata isaa galgala iddoo kana gara ganamaarra riiftiirra kan hin baradhu kan biraamuu ture. Galgala isaarra gaafa iddoo kana dhufee Jimaata isaa sana akka hin dabarre dhageessan? Bakka namni jiru nama tokko duwwaaf darbe kan jedhamu akka ragaatti obboleettiin tokko amma as jirti kan waajjira keenya keessaa hojjettu xaafii isaa kan dhageesse qabdi ishee chaalenjii guddaatu irra ture. Achi galgala sanbataa gaafa guyyaa 23 ji'a lammaffaarraa dhufeetu jedhu asin baane garuu siif ayyamameera kan jedhamutu sagalee karaa raajiitiin darba. Achi taa'ee kan gara dudduuba kanan taa'a ol utaalee ameen jedhe. Raajii callu badhanees dhaabatanii isiniif iyyamameera. Malee achi jedhanii as jedhaniis miti waamaniis miti. Sallekti godhanii siin waan si kaasan hin qaban. Hin qaban. Achi ergaan kun kan koo ta'ee ameen jedhe kanumaan halkan isaa kadhachaan bulee boleettii koo wajjin guyyaa borii gaafa dafnoodhaa waa dhaga'uun qaba. Egaa kaleessallee nama tokko darbeedhame galmee garagalchi kan Yesuusaati na salphisuuf biyya kana hin finne jedhaan Waaqayyoon waliin qabaa buleetan ganama sanbataasaa maannoo ganama wixataasaa waajjira deeme gaafan waajjira ga'ee biiroo koo banadhee doktariin koo jira na fuuldura dhufee dhaabate biiroo koo dura doktariin jedhe waa'een Addis Ababaadha waa'ee barumsaa fi nama tokko gadi bilbila meedhame kuni adeemni isaa kun akkamii akka bulchiinsa gaarii kan immoo bulchiinsa gaarii irra hojjedha akka bulchiinsa gaariitti inni kun malaammaltummaan ta'uu maaf dhufee sirriitti wanti ittiin qubne illee ta'uu qaba ilaaluu qabnu jennaan wanti kun ta'eera darbamee dhaqamee raawwatee dhaqamee dhimmi barumsaa waan dhageessan hin qabdan isin waan jedhe dhaachisee isheen gara humna namaa deeme gara biiroo humna namaa deeme Ato Ermiyaas jedhamu. Ato Ermiyaasii jedhe an qabxii koo baruu qaba jedhe mirga qabdate kanarraa kan immoo kan koo duwwaan tuukaa hin taane kan hojjetoota nafaana jiranii dhufee laxafamuu qaba dhugaan jiru baramuu qaba jedhe. Kanaaf ishin iyyuu giraa nutti gale waan ta'eef bilbila baasaniitu bilbila hoogganaa achi Addis Ababaadhaa hojjetu naa kennanii biiroo toldeebi'ee bilbilee heeloon jedhu garuu dura utuun bilbileen namichichi baay'ee nama ifata waan ta'eef of eeggadhuu jedhamudha. Of eeggadhuuti egaa Rabbis yaa gargaaru nuyyuu sodaannaadha. Inni achitti bilbiltu. Achi nan dhaqee bilbila taa'een heeloo Ato Girmaa eessarraa Jimmaarraa iddoo akkas maqaan koo kan jedhaman jedhe eeshi maal si gargaaru wanti isin na gargaartan ana duwwaa taanan jedhe gidduudhumaa dhimmi waa'ee gaafa jimaataadhaa bilbilaan gadi bilbilame kun kan hojjetaa gara bulchiinsarra jiranii maaf hin laxafamu kun hojiin kun sirrii dhaawoo jedhe innaan ilaamee yoo gammachuu jedhe dokteerri waa'ee kee sittin himne gaafa jimaataa seene waa'ee dhimma keeti tokko kan filatame kan darbisiidha. Isuma jimaata? Jimaata gaafa na anumaan beeku kan naan jedhe sanaa jechuudha. Jenneetti bilbilleetiin jenna. Maasii hin jenne lakkiin adoos anumaan tokko waa'ee barumsaa waan darbuu isaa waan hin dhageen qabu naan jedhee jedhe. Dhuguma.
Ishi thank you jedheen silkii cufadhee baay'ee tokko aaree gadi bahee balbala korra dhaabadhee biiroo gurra jechuudha. Isa booddee dhufanii nama sadii ta'anii agarmiyaa sanas waamee dooktar Qottuun jedhee sila ganama maal jettee dhimma koo gaafa jimaataa dubbatte moo dubbanne Addis Abaabaa gadi bilbilamee carraa barumsaan argannaan natti turte maaloo lafa jiru warqaan hinne dhugaa achi wanti jedhamu wallaalame utuun kana hin jedhin dura umaan dhageenyis hin jedheen ውሸታም በል ሂድና ውሸታም በል ትልቅ ሰው ሆኖ እንዴት ይዋሻል? አቼ አንተ የጋበው አምጥ ጀደታኒ ለዲ እንጀራ ፕራክቲስ ናራኔ ነው አንተ አን ጉባኤ ማይሴ ሰቦዴ እሺውን ብልብሊት አንስን ሶምነን አንተ ደዴ አንስን ሶምነ ጉባዳ አስናቴን ብልብለለ አማሲን ካደ ደዴ አንተ ወርፌ ስለሙ አማኔ ወደ አተርና ሰነጋፋ ዋሙ ኬቲ ማል ታው ደርገቴ ቆሱ ማል ተፈደ ከና ማል ወደ በረተ አርባዬ ረክነ ቀበው አንተና አቺ ላኪ ሰምቲ ነው ግራ ተከዘከጀ እዴ ከናፉ አመደፊቲ እደከሰደመ ዩኒቨርሲቲ ደፊት አላና በረስ አከን ቁርማታ ቆባው እሺ ወልብል ቢላዱሬ ብልብቱ ጤቱስ አናመ ደብዳቤ በርባደ ከነረት ወልቀምነ achi daddaabeen abarreesse Jimmaa Yuunivarsiitiin geesse Jimmaa Yuunivarsiitii maskarmii damee afuriirra kan maastersiidha sana regulaarii dhumeeraa ture akka xiqqaa gaafan deeme galmaa'edhu kan wiikendii finaayitii reef duratti kanaan qidaamee isaa qophaa'uudhaaf jedhu qormaata irratti sabooddee kamisaa dhaqee galmaa'een qormaata koo dhaqeen taa'ee kanaafuu fudhadheen deema waan koo na gargaara jedhee waan dhaleecha kaawwadhee deeme gaafan deeme taa'ee qoramee nan darbee gaafan fideedhu lakkiin ta'uu inni sabaamoonni kan bira kan hoogganan tokko immoo jala gaaraftanii immoo nuyi nama lama qabna waan ta'eef dursa jara kanaaf carraa laanna wayi lakkiin kun akkamitti ta'aa waan akkasii ta'aa wayye amma jammaree wanti kunoo hidhamaa dhagaa jedhee bira deebee calle'een ta'a afaanuma na hidhetu gaafa jimaata dheengaddaadha no gaafa sanyoo dheengaddaa kudharfan isaa eeggagayetti jechuudha. Anuma yuunivarsiitii dhaabbadhee iskaajuuliin bahee jira dhaabbadhee tun ilaalu silkiin irratti bilbilame. Heedhoo abeeti jedhe dhibbatti situ darbee jedhe. Afaanuma sila intamu nama qabnaam jedhe. Warruma nama jira siin jedhatti addanaa sii biyyamamee dargee jarris deebi'anii dhuma sii biyyaman. Isa kana godhe Waaqayyo fargoon itti buusaa. Utuu sanyootti gaa'ii bareedu kun hin jedhamin haati warraa jirti dabdaabbee kan yuunivarsiitii sana fideetan annaqeensi qabachiisaati Waaqayyos waan dubbatu jetteetu naaf iddee asitti naa qabatame. Isa booddee ani immoo murteesseera yuunivarsiitii yeroon gaafa sanbata ganama gaafa mana barumsaa deemu sana waan hunda isaa qaqqajeelcheera naafis hin raawwata. Naaf raawwata jechuun egaa isaafis nan raawwadha ofii kooteefis jedhee murteeffadhee ofirratti gaa jedhee utuu jedhee manatti gadhee gaafa naa baree wixata isaa akkas gaafa naan jedhamu anuma sana dhaabadhee naa gadhiifame yoo jedhe Yesuus geettaa yoo jedhe bilbiluma yuunivarsiitii keessa taa'ee dhaabbadhee ijoolleen hundumtuu dhaabbatanii maal ta'e mucaan kun maraatee yaa akka waan jedhan natti fakkaata garuu hundumtuu fayyadamanii na ilaalu. Ani masalee isaan bilbiluma aina kare dhimmi gaafa amma naa gadhiifte dhimmi kee waaqarraa sii gadhiifameera jedhee isumaan jennaan dhuguma itta eeshaa ta'u inni amma kana booddee kan kee mana galmee galeera waan ta'eef sponsorship leetariin sii galeera daftee akkasii dhuftu haala isaanii keeffadhate. Aku informasi dabartee hunduma ammaa'ee akka hunduma raawwadhee barumsatti galee raawwadanii ta'e. Barumsatti eeggaluudhaaf isa kana galee harka walitti buusaa. Salphina namicha waan ta'eef namni kun Waaqayyo nama lachuu qaba. Kanaaf Waaqayyo isa kana na godheef baay'een galateeffadha. Irra deebi'aatii ililchaa gooftaa galateeffadha.
Bagaimana Amin. bagaimana kau masuk antara si batau menkai, bagaimana lagi gue bifami.